Barasha marrana kasenna wottusan. Barasan akkam nagarreeseet. Mugaa harkeetiin jira garuu akkasi dhaabbadhee si ilaalle malee. Ayira koon qabu teettelee lalaaltu na agartee bire. Ajaa'iba qabda dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi an qabsoo malee waan akka gamas bitaa mirgan jiru baraan. Ayira qabsoo. Ayiro namni qabsaatu mana walaalaa. Ilaalu akkam nama tokko. Post eegan godhe ooyimeen dhaqee ilaale ooyimeen dubbisee wanta hubadhee mana maqaa jechuun. Garuu akka namni girrimina jedhu tokkotti bara shamarran fatoo kiyyaan halkanii guyyaa akka boo kanarraa sirbu bara san bara kuma 21 moo 22 keessa. Dhugaadha garuu wannidha. Hinkijibde wala hinkijib waan gamas bita mirgan jira. Ati follow ifif nagote ani si deebise garuu ifif assalamu alaykum jetteen salaamata nagaafatte jechuudha. Ani sammoda wa alaykum salaam siinje. Bakka wata ka waliin barreesse Instagram tele si na dubbise dhufe ani illee deebise nagaa si gaafadhe. Na barreesse yaaltee sodaatee moo maaliif jechuudha assalamu alaykum jettee. Ati barbara oo ifan gahaasaa oo miidiyaarratti ifanni as fiddaa suta ka Instagram tokkoffaa kasi dubbisee. Taba game waya sirata tapata tur komedi ma kaza ergasi ya chira bane sagale ummata wonno didana video jaddu tergisin je just agasin je wan brabra kai khaysi sinin jenne bar baka tambo da dage ana foli oso khaysan walin hasain walu naso nu khaysan walin barre sunu garu namni sura khanya oli gadu seto ofani beita namni walitti annu namni kan nagaafate qoo isa waliin ana khaysaanu anaaf inni waliin naasuunu miduma kanarra wal arkina malee tilas naasuunu namni hedduu oromoon tu suuraa usteet walii gad walitti nu hiitee gad ol gad nu goote jechuu gaafsanitti garuu viidiyoo tokko jira bar maaliif baddee isaa fuutee baddee isin jeentir sunduu matanaa mileema turre xiqqoo amatti akka kana ta'ee jira bar. Ya, mau teman tak kares. Di Devi garan Indonesia. Di bari ini sudah ada bar. Mal. Walfudu dana ya. Insodatin dah versi fudu. Call baru sih na. Agus. Insodatin dah jalan insodatin. Wai qabsoo tana bicha na arsee umrii kan kee qabsoo akkasitti daa'immaa kee osoo laayifii akkasii bareedduu qashtiisan hin argin si darbuu bichatti garaan aarsaa marammaa hiikoo. Abshir na waliin argitaa garuu. Naaf daalle dhugaa sitti himaa qaadii sii seena. Addunyaa tana maraachina. Oromoo tana maraachina. Oromoo maraachina waluma fuudha wal maraacha. Bodo Oromoo maraachitanii booda ammas rakkoo biraan dandeenya jecha. Oromoon hin maraattu warbu Oromoon nama maraachiti malee a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim. Maal haasu tabooti? Oromoon obboleessa kiyya asii giinitti uummata maraachaa jirtimi asii waan uummata giinidhaa haasottiimi dalagaa dhabde waan qushaasha gad deebitee jecha. Ati uummata kana maraachaaf deemta uummanni nama maraacha kuni kana jalaa dhaabbadha uummata warri baalee kun jaartii hoggatumu miila kana jala alangaa tana shafshaf godha jambeeyta akkasitti ibsaan alangaa tana fuudhee maakitti erge maakinti yeree maali alangeen tuni jettee dubbiin dhibdee ajaa'iba taate miila kana jala jaartii garafuun aaduma teenyaa jedhanii beeyta dubbiin tu yaachiftee gachiftee mana garte manaa maal jetti beeyta Allahu akbar jetti katti akkam agarte. Dhugaa rabbi anaa tumamuun arkee alangeessanii. Subhanallah. Mashallah ishi. Mashallah. Hendu situ. Ay mashallah jedhama kun. Khairin wareeti hendu situ. Tiha. Sanu Allahu akbar injakati. Ada nasir mau Allahu akbar yadda. أنا تجاوبني خاتنا تمت أجي مالي هنا كذا جانبي يا مالي تنبيتك على شتى كوجر والله خيني خنا جتشو أنا بني جارتي هو قطمو قرآن بنيتهم أني من شوارع جزين سينو سجلين دعام في إيه خلاص تيجي تيسين
Sanuu ana qofa dhagaa waan manni siree isaa inatti fakkaata bikka mana shawaaraa kiyya waan ta'eef quraana itti banee sagalee ol kaasee tuma jaarti. Balaan buute. Sababa sanii anamma gaa sababa gizee hunda qaalichi hunna ajaa'iba ni beektaa waan si ajaa'ibu tokko barnee argita. Anis gizee ati natumtu Allahu Akbar jechuun eegale. Siyaachisaa jira namicha santu mataas balleessee dhiirri marru akkasuma nama garafasee fakkaataa miti. Qura'aan haraamin qabu garuu ustaaz ibsishaa qura'aan itti bananii jaartii tumuun akka miini hayyamama qura'aan itti bananii bamu. Dhaab akka sanaan irraan beeku nan gaafatini. Qura'aan itti banee jaartii tumuu jechuun akka barisiin iyyitee gandatti hin yaamneef akka ollaan ittiin dirmanneef akkas godhe bara. Siistama Waa ajaa'iba. seena di garuu jaartii tana wayii shayxaan jinniin seente. Ara waan jinniiti miti hinno jinni miti akkisii ati dubbattu bari jinni. Miila jala moo harkara nama tumtan saniin? Isaatu natti erge maaliif natti erge? Kootaan si hima hiikoo isi. Kootii kootii si hima. Warra bal'aa keessanitti erge. Nak keessanitti erge. Shoggotii beeytaa waan kana hiikisa. Ganda namaa jira wayiin jaani fuudheetuma kanatti hin ergu. Kanaatu na yaachisaa jiraan ka billichiiti miti haa? Wallahi na yaachisaa jira jechuudha. You know yaa shuu gisan yaa na yaachisaa jiran kuwaati billi na gooteeti miti. Kana kanatti erge. Kana kun si heeti jechuudha jiru laaleetuman hoofne useenii dubbannee gadi zimma jeelaat amma yaadadhe. Dirgin bilici irratti yaadatte. Kun ammoo latti jedha. Shwaa. Kun immoo shaawo jedha eessa. Akkasi. Waan isa jaamaati arsii keessatti halaala kun. Kun sagalee addaa qaba garuu ibsishaa wallahi. Haala kanaani maal abiyyiin na hidha duba hidhameeti tuma mumtii qabanaan jettu. Andee billichi hin hafne shawwiin hin hafne laxxiin hin hafne hin hafne anu kumeere anu hafne. Billiciin kun bar amma gara baalee kana billiciin tun normaal. Billiciin tun gaafa waan namni jedhu keessa afaan nama dhaabatan normaal. Sosobaafa yoo tunte uleen faa yaadattu bar mamuusi. Akkasuma baramu. Dabarsitee ibsaa keenya hin ta'u akkas. Abshir si yaajjisiin jedhatiin. Atummaan amala toli. Kana baraa maaltu yi? Siiti sanii fi suuraa sanarratti rakkoo yoo jiraatu beekudha. Achuma bira sodaadhe. Bakka biraa nagaa taatee achitti taanaan rakkoon hin jiru. Achitti jechuun waan biraatii miti. Ineen bakka sanitti jechuun billichi laalloo billichi anillee jedha atillee billichi jechuun inni rakkoo hin jiru. Miila jala moo harkara nama tumtan saniin? Bakkuma itti malee murteessa. Yoo amma kolfa balleessite xiqqooma. Haalaan taasaniin fuula keessa moo? Haa abistira natee bara akkasitti fuulli nama deebi. Maal gootaree ala gabbaanis waa kana ana laalladhaaf ala baatamu. Hayi amma duuniyaa fuula keessatti hodhisiisuun. Hayi maali jechuudha kan hojjetu. Ibsishaa. Ajaa'iba. Hai garuu jala kana faaga qabu. Yoo isiin dubbii baay'ee baay'istem jala qabda. For example, siitii uffadhu Arsenaal irratti uffadhu gaafa dhahee deebisan. Dugda kanatti ol siitullee rakkoon qabu. Waanuma amma dalagame sitti rifatu jaba. No, na ajaa'ibu jira malee takka akkatti isaa dubbatu dhageenye bariisin maal taatan? Haaya. You know, na waliin oola saboona kana saniif ta'etti laata. Hai gas sanii miti ammoo kasanirra nama aarsu ammoo yoo wayita niiti kuwaasin galtee nama bira ta'anii
Wah, jadi nama gambar namo itu lah sih takkan duda kan. Digigimi mbak Anna namo itu garapula. Akkasitti qulxaa'ee egaa qaamni kiyya qulxaa'ee dhume bar. Goolii shan seenan kudhan tumamtee jaarati goolii takkarratti lama. Olma hiidhaa jechuun lafarratti dugda dheeyinaa sadii irratti morma kana jala dheeyinaa afur irratti fuudha keessa gisa shan taate si diimessinee jaar goolii heddummeessinaa jiin guyyaa Arsenaalii fi Siitiin taphatan. Qalbii Siitii fi qalbii Arsenaalii dhiisa namni gaafa wal fuudheeti maal haasa'u? Gaafa naaf si wal bira ga'e afaan siitti uffadhee hammachuu barbaade akkam taate? Na hammatta egaa Arsenal uffadhee. Maal jechuun? Arsenal uffadhee figaa. Uummanni na jaalatu warroonni na jaalatan giiftaroon na jaalatan taphadhu jennaan ishee accept godhe malee kara biraatti kam ture jaan. Innaa amma dubbiin ammoo gara biraa nu harkaa gara jireenya kiyya dhuunfatti bultii kiyya gara dhuunfatti waan fuulduratti yaadutti seeruu jammarraan dhaabuu barbaade. Maal isin fakkaate? Awwala warroonni si tapsisnaa taphadhu warroonni na jaalatan si waliin jirra giiftaroonni akkasuma warroonni taphabii warroonni na jaalatan hundumti keessanuu kabajaa fi jaalala guddaa isinii qaba yoomiyyuu jechuudha. Thank you so much. Baay'ee naa galatuma. Na ulfaadha. Isiniin jechuu barbaade duratti dursee. Sababni geemii kana taphachuu hin barbaanneef sababa ani maakiin walitti dabalamuu deemnuuf. Geemii gara biratti akka itti hiikkatan like geemii taphatee fuudhuuf. Geemii sababa geemii kadhatee itti fuunee geemiidhaan jettara fuudhee garasitti namni hiikkatuuf deemnaan dhaabee jechuu geemii kana taphachuu hin taphadhu. Ana akkuma nama kamiin nama hojjetee jiraatu waan kamiyyuu nama godhuu danda'u nama akka fedhetti maakii takkatti miti akka fedhetti jechuudha sargii fedhe wallaahi ka Oromoon asiin dura takkaan godhin godhee fuudhuu danda'udha jechuudha. Biyya Faranjiira waraqaa qaba dalagadhee jiraadha jechuudha. Waggaa lama hin balleesse iyyuu sababa hojiitiif miidiyaa dhiisee bade. Waggaa lama booda yeroo argannaan galagalaan nufa gola hojii kiyyoo jedha. Innaa saniifi geemii kana akka hin taphan akka dhiisuu barbaadu isinitti himuu barbaada asuma. Isinin jechuu barbaade waan namni booda akka waan badaa akkasii irraa haasa'u barbaadu. Wannan isin gaafa nu tokko achi warroota geemaara isi tapsinatti warroonni ayaalattan guyyaan keenya inshaallah gaafa dhufee gaafa guyyaa sana irra geenyetti akka dhaabattanii ulaaltanii nu gammaddan harka bichaa nu dho'itan barbaada. Qarqaarsa biraa irraa waan biraa irraa tokkochaan barbaadu jechuudha. Isiniin jechuu barbaada. Innaa kanaaf sababa kanaaf geemii kana hin taphadhu. Dhiisuu barbaada. Asumaan beekaa isiniin jedha. Maakishaa faa godhee wallaahi balaami. Dhaiba kiyyaan faa godhee aan tokkochi jechuu sargii isiin barbaaddu. Akkasiin barbaaddetti waan barbaadde godhee isin agarsiisuu waan barbaaduuf geemii taphachuu hin barbaadu. Isiniin jechuu barbaada. Kanuma haasa'uu fi akkasin naa beekaa. Isiniin jedha. Geemii silaa taphaadhe natti tola. Oromiyaa kan thank you so much galatoomi bareeddu. Natti tola. Geemii akka itti ilaaletti hin taphadhadhee awwalallee akka ilaaletti just riikardii cabsee viyuu kiyya ol kaasee akka namni bartiinu bakkaan jiraame normaal soo akkuma nama normaala kamittu geemii taphadhee riikardii kiyya cabsee bareechee akkana jedhee wannoo jechuuf malee akkas na harkaa yaadanii maali jedhee waan yaadaniif soo hin beekan garas dubbiin dhufnaan
dhiisuu barbaade. Kanaafuu yaa Oromootii akkasi keessaa baanii akkasitti dhiifne isiniin jedha. Thank you guys, hundumti keessanuu.